Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumne jira isan daftar jechun kaisa wani no lamne arra asmanu jala tamta ta fi ta kanya arran dana khaisuma atalle qabanne isini dumne asmanu ga ummo inani len asmerti kanarra wanne nuti qabanne dumne ummata awallo kan karte duma jiru kan garte manni sani yoha ilman sani jechura duma jiru asmanu waaw sani bakka qabanne dubne kanarra ummanni oromo kan gartee biyya alaatti fi biyya keessa jiranilleen ummata wallo gargaarsa haalaan godhaa fi jirani kanarra nutis gaa hanguma dandeenyuun sagalee itaanaaf jenneeti as dhufne itti aansuudhaan keessummaan teenyalleen salaamtaa isin gaafatte ummoo inaanilleen salaamtaa isinaa gaafattuun isinin jaa achi booda walitti deebinaan isinin jaan gama fayyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu khilatu bihi khilaf kuini sini mesti khaisuma adda sini qabanni sini dufne waay wallu tana ummat khayni wallu khana dubbe dufne asmanu wa inshallah me wan sini salamat ajinga btasin duru khaisuma tindar asmanu ga jalatamta ta fi ta kanya iddo dhalota CTV asmanu maqaa isilleen akka nuuf ibsitu abdii qabna kanarra mee isittiin isin dabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jarajirtu orang ko bagi jaratani. Akan jo berbatu obeleng kenya hawalo hedu midam jani. Midam budda daga ujja. Sagale tane fi obeleng kenya berahad abbanno. Bae midam wan jirani fi wan danda ame hundan. Jechu fi sani sagale ni berat abbatun kenya wan terkamata hedu. Dararama wan jiranif oromo kuta kuta tokko daruri dirqama bira dhaabbatun wallo yoo cabdes hundi keenya akka cabne beekamaadha tana beeka walloon yoo amma bira dhaabbatuu dhabdan yoo kophaa siidaa cabdes isinis warri oromo kuta tokko wanni jedhamtan hundi walumaan cabna walloon gammannaa waliin gammannaa walloo yoo gadditees gaddi keenya hundinuu bakka jirtanitti akkana joo barbaadeti yaanni kiyya nama ke lamii keenya bira haa dhaabbannu ummanni nafxeenyaa akkaataatti wal bira dhaabbatutti jiru laalame oromoo dhammoo nafxeenyaa nurra guddoo waggaa laaltan oromoo bal'oodhana fakkaata akka yaada kiyyatti nuyi hoo maaliif namaa gadi taana maaliif nama keenya maaliif lammii teenyaaf hin dhaabbanne lammii teenyaaf haa dhaabbannu obboleenyan kiyya nuyi saba bal'aadha sabni bal'aan kun akkamitti ummanni nafxeenyaa nu caaluu danda'a isaan akka ajaa'ibaa kanatti nama isaanii bira dhaabbatutti jiranii nuyi oromoon bal'oon tunoo mitiidha nuyi jechuun mitiidha mitii waan hin dhumne nuyi kuni wal bira haa dhaabbannu rimina rabbii nu rimse kanaan saba keenya bira haa dhaabbannu isinii ja'a anilleen dhalattu wallooti dhiifama garuudha obbolummaadhaan dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaade waan warri kiyyalleen akka hedduu miidhamu jirunii dhagaha ati mirgaa bitaadha hedduu walloon kutaan hundi silaa hin beektani waan isinii himuuf hin qabu miidhamni guddaan irra gahuutti jira mee obboleettiin keenya kunis yaada qabdurraa haa dabarfattu yaanni kee karaa isin Asumaanoo dhugaadha akkuma teette wallahi dhaloonni fayyalleen anilleen duraan maaliifin kee atoo dhaloonni kan kee jechuudha asumaanuu maqaa kan keetii waliin akka nu ibsituun barbaadeen walirratti rakkoon qabummaas hin kunne kanarra iddoon gartee durarratti maqaa kan keeti. Etiansi idon dhaloota kan keetiitoo kanumaan si gaafatu barbaade. Rakkoon hin qabu obboleessi kiyyaa dhaloonni kiyyaa walloodha walloo keessaa aanaa jillee xumuu godhaa ganda godina godaa callee maqaan kiyyaa Aminaa Muhammad Aliitiin jedhama dhaloonni kiyya boodadha jechaadha saniifuu obboleeyyan keenya sagalee haa taanu waan danda'ame tokkoon bira dhaabbatuun dirqamaan isinii jira. Asumaanoo obboleessi tiyya baay'ee takka galatoomin jaa aan akka mataa fayyatti isiin galatoonfadhaa. Maaliif arra dhugaa ati jechuudha ijoollee walloo taate dhugaadhaa maaliif ati arra gadda keessa jirta osoo gartee gaddi kan kee qofan ta'in gaddi keenya oromoo kutaa kudha tokkooti jechuudha arran tana ani walloo dheette wanni gartee ati nama jechuudha nu biratti jechuudha si rakkisee mataa kan kee si miidhu hin jiru jee yaadan akka mataa fayyatti kanarra rakkoon tante rakkoo teenya jeeteen abdii qaba maaliif waan dhiiga oromummaa waliin qabnuufi kan hunda kaase atilleen dhugaadhaa akkuma beekamu gartee walloon keessa isiillee akkasitti beeku waaddu atilleen garuu ni beekta ammoo
wanni gartee ammaan tana uummata walloo ragaa jira osoo nii fi gartee ganda kana yookaan ardaa kana kan jedhamne uummata walloo guutuurra wanni kun gaa jira mana isaanii gubataa jira jechuudha ilmaan isaaniitu dhumaa jira dubartiin takka tan deessee itillee irra ciisaa jirtu mana san keessatti jechuudha mana san keessatti yookaan gubataa jirti kanarraa achi keessatti qalamaa jirti kanarraa baay'ee takka nu goddiisee dhugaadhaa akkuma beekamu an gama kiyyaan eeganii fi gartee uummata walloo akkanatti mana isaanii gubanii qabeenya isaanii barbadeessaa jiran takkaa wallaahi an gama gartee hangaan danda'u uummata oromootti illee anillee dhaamsa oromummaa dabarsaan jira jeetan abdii qaba kanarraa egaa har'a akkuma gartee si bira dhufne jechuudha guyyaan irraa kun egaa ramadaanaan oollee as geenye kanarraa atis nuti maaliif isii tana bira dhufne aboordee mana isii jirra kanarraa akkuma beekamu wallaahi baay'ee takka nama gartee obsa qabu dhugaadha ijoolleen walloo yoo jenne yoo kan fudhannu taate dhugaan goota dhugaan leencaa kanarraa dhalan jenne osoo dhiiran jenne biyya keessatti jechuudha qawwuma qabaanaan yookaan rasaasa qabaanaan ijoollee walloo hilootti jeetan abdii qaban akkamitaa keessatti kanarraa wallaahi andhaamsa kiyya kana fakkaata atilleen asirratti nuuf argamtee jechuudha nuuf hayyamtee gamana kana dhufuudhaaf baay'ee takkan si galatoomfadhaan siin jaa obboleettiya atilleen nuuf galatoomi siin jaa inshaallah bilisummaa walumaanuu rabbiin haa bilisoomsu osoo gartee ummanni walloo jechuudha dhumaatiin ummata walloo har'a yoo ummanni walloo dhumee kan dhabamu taate oromiyaan kutaa kudha takka dhumtee dhabamte jeetiin abdii qabaan akkamitaa keessatti yoo isaan kana cal jennee kan laallu taate gaafa isaan dhuman jechuudha isaan kana ummanni gartee amaaraa kun gaafa isaan fixan eessaaf ta'an booltu oromiyaa guutuuf deeman isaa galu kanarra jechuudha rakkoon isaanii rakkoo teenya kanarra inshaallah waan jirruun nutillee bakka jirrutti maallaqa haa taatu wama feeteenu waan dandeenyuun bira dhaabbannaan jaan akkamitaa keessatti kanarra atilleen gaa yaada qabdu asumaanuu itti dhaammatu dandeessa oromoo kutaa kudha tokkotti siin jaa obboleettii biyya. Akkasii obboleessi kiyya galatoomiitillee galata guddaa fi na bira dhuftanii na simatu keessaniif baay'ee galatoomadha. Lammii keenya waan jiru tokko dabarfannee jirra. Rabbiin isaan bira haa jiraatu isaanillee bakka jiranitti kan biyya alaa jirus kan biyya kee jirus rabbiin bira haa jiraatu nageenyi rabbii bira haa jiraatu. Garuu nama keenyaaf jechuun oromoodhaaf jecha miidhama walloo silaa quba qabdanii lammii kiyya waan isinitti himuu qabu itti jajjabaadhaa waan dandeessan dandeettii teessan isinii fi rabbi beeka yaa maallaqaan ta'e yaa dinagdeen ta'e yaa qaamaan itti dhaquu ta'e yaa sagalee ta'e waan danda'ame tokko lammii ofii bira dhaabbatuun dirqama. Biyya fedhe yookaan harargee ta'e shawaa ta'e biyya fedhe rakkoon tokko yoo uumame anilleen akkasumas dirqama isin bira dhaabbatuun kiyya waan dirqama oromummaan irra jiruufi akkasii yaani kiyya kana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleettiin keenya yaada qabdurraa hoqabaatee dabarfatu. Ummoinaan gaa yaada qabdattillee asumaanuu uummata oromootti dabarfatuu dandeessan siin jaa. Fixaan isinuu waan wayyee isinuu fixanii waan dabarfadhaa miti oromooti yaa irrafinaadhaa uummanni walloo dhumu jira irrafinaadhaa bakka jirtanii oromooti irrafinaa haadhaa bira dhaabbadhaadhaa. Dhaamsa kiyyaanis kan waan jaa akkasitti oromoo bakka jirtu guutuu gartee yoo maallaqaanii misi. Yoon qabaannes rakkoon qabu namni maaliif qaamaa wal bira dhaabbachuudha yoo qaama isaanii siin dandeenye sagaleedhaan bakka danda'u walaa feesbuuk haa ta'u ta'etu haa ta'u miidiyaa haa ta'u warri miidiyaa gurguddaa qabu hundi oromoon teenya gartee hundi hunda dammayxee jirti akka durii miti miidiyaa kanaan bakka jiranii hundi oromoo teenya warra gartee dammaqeen illee dammeessitee walaa kaaftuun jaa warra biyya keessa jiru gartee haa jajjabeessanii jaa ammoo yoo maallaqa qabaatte abbaan fedhee hogaraatti jabaatu jiru. Maallaqaanis gargaaru dandanii jaa ammoo maaliif diinagdeenis warri biyya keessa jiru qeeroonni jirti itti dirmadhu taatee dirmadhu hundinuu miidiyaa irra yoo dabarsan namni har'a hundi dammaqee jiraan ilaalaa miidiyaa kanarratti idaammanna kiyyaarra akkana jira jee ni deebi'eef duuba durallee ilaalee dammaqa jechuudha namni keenya kanaafuu sagalee bakka jiru namni hundinuu waan biraa daddabdan warreen garuu yeman keessa jiru akkuma jiru jireenya yeman jiru keessa jiru laafaadhaa nama jiraachisuu ni dandii beena namni yeman keessa jiru beekaa mirra laaluu isin jiru maaliif sagalee kanaan akka biraan dhabamne sagalee kana way sagalee kana rabbi si qusata sagalee kanaan bira dhaabbachuudhaan jedhanumaaf hin jedha har'a yoo qabaanni beekan nuti waa hunduu yeroo silaa isaanii waan gargaaru isaan turu
arwaa hunduu kana dhugaadha akkuma Ramadaan dhufaa dabraa kala isaan isaan boolchaan dabarsaa jiranii kanarraa ammoo akka nama tokkotti gahiisaafu kan barana baay'ee takka itti cime wallaahi yoo dhugaa dubbanne baay'ee takka kan baranaa itti cime uummata wallooti dhugaa namni kun jechuudha hanga amma dura waggaa 5 jechuudha ofirraa qolatanii asiin gahuu turanii jechuudha maaliif anamma ijoollee walloo wajjin ture akka nama kamittu gaafa biyyarraa ba'anii biyya baqaa kana keessatti wal garru maaliif biyya baatee jennee yoo gaafadhe wanni nam biyyaa beef kilaash tokko bitatuuf hin biyyaa ba'ee jechuudha ijoolleen walloo jechuudha maaliif kilaash ma tokko bitatuuf hin biyyaa ba'ee malee waan biraatiif hin baane kan jiru wallaahi hedduun argee maaliif isaan waan diina qabaniif dursu osoo mana ijaarranna fooqee ijaaranna makiina bitanne jechuu dura isaan kilaash bitanneeti biyyatti galla jaanii biyyaa ba'anii dhugaa isaan baay'ee takka jegna diina gartee ofirraa waggaa meeqa guutuu qolataa turanii arrammoo kan duri adda itti jabaate isaanilleen wallaahi arrallee garuu akka feetillee taatu ofirraa baay'ee takka qolatanii dhugaadhaan ijoolleen walloo goota ammallee kan gartee wareegamanillee rabbiin gartee jannatul firdaus rabbii haa qananiisu namni ramadaana kana keessa arra du'e shahiideedha jechuudha maaliif innoo biyya ofiitiifi jechuudha maatii ofii lafa ofiirratti kan wareegame shahiideedha rabbiin jannatan haa qananiisu warreen du'anillee rabbiin gartee haa araaramuuf hin jaan akka mataa jetti kammoo dhukkubsatee mana haakamaa jiru finfinnee kana jiru ummanni oromoo waan danda'uun wallaanaa jiranii oromoo haa jiraattuun jaan akka mataa jetti dhaamsi riyya yoo dhugaa walitti himne waan jabaate takka numaatu gartee walirra furmaatatti fida maaliif akka mammaaksa oromoo keessatti qunceen yoo walitti gartee dabalamte laga baate jechuudha farmaasa sannan irraa badde garuu akkasitti yoo heddummaanne nuti oromoon miliyoona meeqa ummata walloo jechuudha wallaahi kana caalaa isaan hamilee itti goruu dandeenya waan qabu yoo bira dhaabbanne jechuudha wallaahi isaanillee baay'ee takka nu abdatanii kan abdatan rabbumaa isaanillee rabbiin haa bilisoomsu wallumaanuu rabbiin haa bilisoomsuun isiniin jaa oromotiyyaa andaamsa kiyya kana assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura yaada qabdan komentii jala